Namni kamiyyuu hin kufa hin ka'a. Hin badan deebi'a. Ati warra badanii deebi'anis hin simatta. Har'a garuu jarri kun gara keetti deebi'aniiru. Ani araara si kadhadha. Paastaroota, raajoota, faarfattoota hundi keessanuu ifuma jabaa sin gaafanna. Ifa mitii kunii jettee wangeela keenyatti nu jalaa laattee har'a immoo ifi kuni achi moo inni sirriinsaa eessa jira ifa kana nutti himi. Miira keecha galuudhaan gooftaa Iyesuus Kiristoos ganeetoo karaa islaamannaa dhufeen jira. Biyya lafaa seexanaa hojiisaa hundumaa ganee dhiisee maqaa koo galmee du'aarraa naaf haqi galmee jireenya kee irratti naa barreessi. Obboleessa keenya addisuu al tokko gara kanatti as nanaffeeraa koree wajjin haasofnee yeroo turtii laannee fi jirraa qalbii akka jijjiirratu gara mana waaqayyootti akka deebi'u yaadi isaa akka cabuudha malee. Kanaaf turtii waldaan laatteef turtii biyya laa keessa jirtanii miidiyaan hordofaa kan jirtan obboleessi keenya kanaan dura paaster Mabraatu kan turanii ji'a 11 Yesuus irraa deebi'anii har'ammoo qalbii jijjiirratanii gara waldaa gargaarsa waaqayyoo addunyaa dhufuun yookiin Grace TV miidiyaa takkatattaluun gara kana dhufuun akkasuma haadha warraa isaanii Abarraash Kumaa akkasuma mucaa isaanii Badhaatu Ifaa sadii ta'anii maatii isaanii wajjin har'a gara kana dhufaniiru. Kiristaanonni gammachuu keenya hin dhageessifannaa. Kan badeen galuure kan kufen ka'uure macaafni akkuma jedhu warra badanii galan simannee jirra. Asumaan dhaamsan qabatu isaan gara qalbii jijjiirrannaatti deebi'anii waldaan gargaarsa waaqayyoo ergamni see ergama wangeelaati. Torbee darbe obboleessa keenya gara kana gaafa dhufe namni hundumtuu akkamittiin achi dhaqaa jedhee dubbii kaase. Waldaan gargaarsa waaqayyoo addunyaa dheengadda miti kan dhaabbatte. Waldaan kiristaanaa maqaa garaa garaa irra qabdu dhimmi wangeela malee dhimma fooqii dhimma maalii dhimma sharaa miti. Warra dhugaan galeef jechuudha. Kanaaf dhaamsi an qabu namooti gurguddoodha beektota xiqqoodha guddaadha hori jettanii sammuudhuma xuraa'ee waldaadhaan mugguttaniif yoo jiraattan ergamni waldaa gargaarsa waaqayyoo hojii ishee erga dhaabattee itti fuufte bara 2008 laayisensii mataa ishee kan fudhatte waggaa 9 baranaa jechuudha. Turreerraa jechuudha. Aarsaa guddaa kan falaa turre Finfinnee keessatti ari'atamaa turre manni si'a 2-3 nurraa diigameera. Furii keessattis aarsaa kan falaa turre asittis si'a 2-3 nu ari'atanii kaan nurratti kireessanii kaan nurratti bitaniiru. Nuyi wangeela hin dhaamne mayyuu. Irran deebi'a tajaajiltoonni fagoo dhiyoona dhaggeeffataa jirtan ituu namaan baduuti Dassaaleny Baayyuutu badaa hin baddansin. Ani baran jiraadhe keessatti namni wanti nan godhin hin jiru. Kanaaf wangeelli kun itti ufee jira. Bara namoo 2018 humna mo'ichaasee fudhattee kaate namoota dukkana keessa jiran boojitee gara isheetti deebisuu gara Yesuusitti deebisuudha. Sabbataa alamganaa kan jirtan hojiin fayyinaa guddaan waldaa kana keessatti itti fufee jira. Nama baay'ee fayyaa jira kottaa fayyaa nama baay'ee dhumarra hin kadhanna harki waaqayyoo hojiirra jira. Kanaaf waldaan keenya asumaan hojii guddaarra jirti. Ala keessa kan jirtan jabaadhaa nuun jedhaa yoo waan nuu gootan dhabdan jabaadhaa jedhaa afaanumaan lallabaa nuun jedhaa. Nu yemmuu humna keenyaa fiigaa jirra kiyyoon keenya darbatameera nama baay'ee qabamee jira. Hin argitu kana booda namootas dhufan ija keessan hin argitu. Ija keessa hin argitu. Ituusi warra badanii deebi'an ilaaltanii warra achi keessa turan ituu isaan asitti galanii argitu. Natti beera waaqayyotu. Yesuusin malee jireenyi hin jiru jechuudha. Ala keessa kan jirtan Yesuusin malee jireenyi hin jiru. Karaan dhugaan jireenya abbaatti geessu isa qofaadha jechuudha. Kanaaf qatitaadhuma isaan qalbii jijjiirrachiisuutti geessina. Eenyutu jaalala Kiristoositti gargar nu baasaa jedhe Phaawulos. Gidiraa billaa ari'atamuu beelaa kun nu baasuu hin danda'udha. Kanaaf yeroo isaan qalbii jijjiirratanidha. Isa dursa garuu fuula keessanii dura dhaabatanii waaqayyoonis siniinis saba onlaayinii irraas ta'ee kiristaanota qulqulloota addunyaa akka isaan bakka bu'anii bakka maatii isaanii bu'anii bakka isaanii bu'ee dhiifas gaafataniif yeroo kennaafi maakinaa kenniif maqaa keessaniif sadhaatii. Akkam jirta saba waaqayyo. Maqaan koo Mabraatu jedhama. Sooshaal miidiyaa irratti paastaroota, raajoota, faarfattoota hundi keessanuu sinqeeqnee jirraa ifuma jabaa sin gaafanna. Warri biyya alaa, warra biyya keessa jirtan hunda keessanuu saba as keessa jirtanis hundi keessanuu fuula waaqayyoo bira taa'etana dhiifama jabaa sin gaafanna nutti gadditanii jirtanii
gadda keechan koomentii jalattis ilaalatuma jirra. Wanta adda addaan miira keecha galuudhaan gooftaa Yesuus Kiristoos ganeetoo karaa islaaminaa dhufeen jira. Har'a immoo jireenyi Yesuusin malee akka hin taane akka nuun gal jireenyi bara baraa isa malee akka hin taane nuu galeetoo karaa gooftaa Yesuus dhufnee jirra. Ammallee dabalataan dhiifama jabaa sin gaafanna siniin jedha. Egaa qulqulloonni as keessas alas keessas kan nu daawwattan obboleessi keenya maabiraatuun ji'oota kanaaf gooftaarraa daba'ee har'a garuu isiniin dhiifama gaafateera. Waaqayyoon immoo araara kadhannaa fi fuula Waaqayyoo duras dhaabateera. Inni ittaanu gaaffii tokkoon gaafadhaa. Gaaffiin gaafadhu ituun tiktaakii ilaalu wangeelaa fi xalaa wayii fuudhee itti rakkabe jaratti tun ilaalu fuudhee itti laatee ifti as keessa hin jiru reefuun kara ifaatti dhufee jedhee dubbate. Egaa yeroo sana aaruusa ta'uu jirjirsuusa ta'uu ifa miti kunii jettee wangeela keenyatti nu jalaa laattee har'a immoo ifi kuni achi moo inni sirriinsaa eessa jira ifa kana nutti himi. Kanaallee dhiifama naa godhaa isiniin jedha. Namni aaree waan baay'ee haasa'uu danda'a. Tarii Waaqayyoon jiru jechuu danda'a. Waaqayyo gini jira. Har'allee kanas anan dubbadhee aarii keecha galeetan malee ani guyyaa takka baatii 11 amman jiru kana wangeelli na jalaa deemeen beeku. Wangeelli boraatii kiyya jala jira. Wangeela nan dubbifadha. Aariidhaanan kana hundaa dubbadhe isallee fuula Waaqaa dura taa'eetoo dhiifama sin gaafadha. Walumaa galatti ifti eenyu? Yesuus. Karaan eenyu? Yesuus. Jireenyi eenyu? Yesuus. Dhugaan eenyu? Yesuus. Inni sirriisaa mootii moototaa eenyu? Yesuus. Walumaa galatti karaan dhugaan jireenyi eenyu? Eenyu? Isaan malee gara abbaa dhaquun hin danda'amu. Ganammaa haaruu danda'amu ufachuu danda'a. Karaan dhugaan jireenya akka ta'e beekamaadha. Akkan irra deebi'ee dubbatu kanan barbaadeefan qaba. Karaan isa malee karaan geessu tokkollee hin jiru. Isa kan yeroo biraa walitti deebina miidiyaadhaan amma qalbii isaanii yeroo jijjiirratanidha. Harka keessan gara Waaqayyootti ol qabadha. Na duukaa akkas jedha. Yaa Waaqayyo. Siganeen ture. Sidhiiseen ture. Karaa keerras kaadheen ture. Itis kaadheetan ture. Har'a garuu. Biyya lafaa. Seexana. Hojiisaa. Hundumaa. Ganee. Dhiisee. Gara keetti nan deebi'a. Maatii koo wajjin. Gara keetti deebi'eera. Fuula kee araaraa. Gara kootti deebisi. Jireenya kootti deebisi. Biyya lafaa hundumaa dhiiseera. Har'aa kaasee akka ati fuula kee araaraa naaf ibsitu siin Yesuus Kiristoosiin karaa dhugaaf jireenya bara baraa godhe gara keetti deebi'eera. Fuula kee araaraa naa ibsi. Sirraa kaadheera. Si dhiiseera. Si gaddisiiseera. Hunduma isaa cubbuu koo hundaa naa dhiisi. Sitti amaneera. Maqaa koo galmee du'aarraa naaf haqi. Galmee jireenya kee irratti naa barreessi. Mul'inatti si fanniseen ture. Si salphiseen ture. Hamma garuu akka ati natti araaramtu waan an beekuuf gara keetti deebi'eera. Naaf araarami. Jireenya koo hundumaa baran jiraadhu hundumaa kan kee godhee dhuga baatu kee nan ta'a. Maqaa Yesuus Kiristoos isa du'ee du'aa ka'e Yesuus Kiristoos. Ameen. Harka sana diriirsaa kadhannaa fi kottaa koreen gara akka jirtanii harka sana irra kaa'a. Diriirsaa harka keessanitti irra gubaa'ii. Diriirsaa harka keessanitti as. Kaleessa kan turte arras kan jirtu. Bara baraan kan jiraattu ati Waaqayyoodha. Namni kamiyyuu hin kufa hin ka'a. Hin badan deebi'a. Ati warra badanii deebi'anis hin simatta. Har'a garuu jarri kun gara keetti deebi'aniiru. Ani araaran si kadhadha. Mana isaanii jireenya isaaniitti obboleessa kootti araarami. Bara jiraatan hundumaa siif Yesuus gooftaa koo ta'e mana kee keessa akka jiraataniif araarri kee fuulli kee haa ifuuf.
kan badeen galuure kan kufeen ka'uure akkuma jedhamee caafamee jiru. Kunoo jarri kun badanii turan amma garuu deebi'aniiru. Kufanii turan amma garuu ka'aniiru. Ani immoo bakka bu'ee sin kadhadha. Araarri kee gara mana isaa gara nama kanaa haa dhufu. Yesuus fuula kee araaraatti deebisi. Jireenya isaa hundumaa ammaa kaasee araara keetiin akka qabamu si kadhadheera. Ati isa simadhu bara jiraatu hundumaa lafa deequ hundumaatti dhuga baatu kee akka ta'u fayyaana baay'isiif. Hamaatti maa deebite jedhee kallattii hundumaan kan socho'u hundumaarraa cabsi. Gargaarsi kee hafuurri kee wajjin haa ta'u. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqayyo tokko. Ameen. Ameen. Acabacabaa Yesuusiif galata fidaa. Ol kaadhaabadhaa. Kaasaa. Galata fidaa. Yesuus gooftaadha. Hallelujaa. Warri gammaddan deebi'u namootaatti warri gammaddan. Si jaallannaa gara mana abbaa keetti gara Yesuusitti baga nagaan deebite. Gara mana abbaa keetti gara Yesuusitti baga nagaan deebite. Baga nagaan deebitanii nus sinsimanneerraa qulqulloonni sinsimataniiru inni araara sinii godheera. Isin simateera inni araara qabeessadha. Cubbamootaaf waan dhufeef inni sin araarfateera. Karaa kamiin iyyuu Yesuus duukaa jabaadhaa. Walitti deebina gorsas barumsas yeroo laannuuf ni ta'a. Akkuma kan harka keessanii simadhaa iddoo isaanitti deebisaa. Gara isaanitti deebisaa. Gara sagantaa keenyatti waan deemnu. Kanaafi obboloonni keenya gara gooftaatti deebi'aniiru. Nus gammanneerra galata fudhatu Yesuus. Kanattaan suudhaani ergaa gabaabaa an qabu obboleessa keenya addisuu al tokko gara kanatti as nan affeera. Kan hin affeeruu fi yeroo turtii walii koree wajjin haasofne yeroo turtii laannee fi jirra. Harka keessanii simadhaa achi as hin dee'e. Koree waldaa gargaarsa Waaqayyoo geggeessitoota wajjin walii gallee yeroo turtii obboleessa keenyaaf laanne isinitti beeksisuu ta'a. Yeroo turtii kana keessatti yeroo qalbii jijjiirrannaaf, yeroo kadhataatti deebi'uudhaaf, yeroo mana Waaqayyoo keessatti deebi'ee gad of deebisee kadhachuuf, yeroo barachuu, macaafa qulqulluu gadi fageenyaa yeroo dubbifachuuf, yeroo namni kaa'amee fi yeroo qalbii isaa haareffatee gara Waaqayyootti akka deebi'uuf yeroo laatti waldaan kiristaanaa. Kanaaf waldaan keenya waldaan gargaarsa Waaqayyoo addunyaa magaalaa afurii jirtu yookiin Grace TV Orliwaadii hordofaa kan jirtan, fagoo dhiyoo kan jirtan, laayivii irraa kan hordofaa jirtan, maaliif yeroon akkamii akka laatamu eegaa kan jirtani har'a yeroo turtiif yeroo qalbii jijjiirrannaa waan laannuuf hundifti keessanii yaadaan nu caqasaa nu hubadhaan siniin jedha. Obboleessi keenya torbanarraa qalbii jijjiirratee gidduu kanatti immoo haasofnee finnee har'a immoo turtii isaa sinitti himuudhaaf jennee waldaan kan isheen walii galtee laatteef turtii gooftaa dura akka turuuf qalbii akka jijjiirratuuf fuula Waaqayyootti waan balleessu hundumaa deebisee akka yaada garaasaa geeddaratu. Adaba jechuun turtii qalbii jijjiirrannaati malee adabii waldaan nama adabdu hin jiru. Qalbii akka jijjiirratu gara mana Waaqayyootti akka deebi'u yaadi isaa akka cabuudha malee adaba waldaarraa nama ari'atu miti kan waldaan turtii laattuuf. Kanaaf turtii waldaan laatteef turtii waggaa tokkooti. Dhaga'ameera. Turtii waggaa tokko waldaan kiristaanaa qalbii jijjiirratee waggaa tokkoof fuula Waaqayyootti akka inni qalbii jijjiirratee deebi'uudhaaf yeroo inni kadhataaf yeroo qalbii jijjiirrannaa waggaa tokko laatteefii jirti. Kanarratti walii gallee waggaa tokkoof obboleessi keenya addisuun macaafa qo'achuu qalbii isaa jijjiirrachuu deddeebinee anis jajjabeessuu waamee gorsuu barumsa laachuu fi kanarraa kan ka'ee wanti isa himannu tokkollee hin jiru. Innillee mana abbaa isaatti deebi'ee qalbii jijjiirratee waggaa tokko fuula Waaqayyoon tura. Egaa isa booda waan ta'u immoo Waaqayyo ofii isaatii gara dirree isaatti deebisee bobbaasuu danda'a. Guddisuu danda'a, tajaajilatti bobbaasuu danda'a. Kanaaf hundumti keessanii akka ittiin nu hubadhaa biyya alaa biyya keessaa kan jirtan hordofaa kan jirtani turtii waggaa tokko obboleessa keenyaaf yeroo qalbii jijjiirrannaa waldaan keenya laatteef jirti. Kana nu hubadhaa isiniin jenna. Har'aa kaastee yeroo hordoffiif yeroo kadhataa yeroo barsiisaaf yeroo jajjabina laattuuf walgeeddartee tajaajiltoonni nuyi keenyuufis ta'ee yeroo kun yeroo ta'uudha jechuudha. Waaqayyo gooftaan maccaa galataa fudhatu kana sinitti ibsuuf sinitti beeksisuudhaaf kanuma sin hubachiisuudhaaf Waaqayyo sin eebbisu.